Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyya baga nagaan dhuftanii Dr. Bilboon Caalaan jedhama. Deebinee wal agarree. Har'a kan dhufe waa'ee ba'uu mataa yookaan heedeek isaa nuti jennuun tokko irratti yeroo gargarii namoonni gargarii waa'ee ba'uu mataa nu gaafataa turanii sanuma irratti anis sanii wal qabsiisan waa'ee ba'uu mataa kanarratti har'a waan tokko isinitti himuu dhufe. Akkuma beekamu ba'uu mataa yookaan dhukkubbii mataa inni heedeek jennuun kun mallattoo baay'ee beekamaa fi koomanii ta'ee nama baay'ee irratti argamuu fi namoonni illee akka wal'aansa barbaadan yeroo baay'ee kan ittiin dhufanidha jechuudha. Sanumaafidhaanis waa beekurraa waa'ee dhukkubbii mataa kana maal gochuu akka qabnu gosoota isaallee akkamitti illee akka ittisuu dandeenyu haala wal'aansa isaallee waan tokko kanan isinitti himuu dhufe sanaafidha. Hanga dhumaatti nu hordofaa. Heedeek inni jennu kan immoo afaan Oromoodhaan ba'uu mataa yookaan dhukkubbii mataa jedhamee kan beekamu kanadha. Ba'uun mataa kun ogummaa fayyaa keessatti bakka lamatti qoodama. Innis primary headache and secondary headache jedhama. Primary headache jechuun dhukkubbii mataa sadarkaa tokkoffaa yookaan immoo secondary headache inni jedhamu dhukkubbii mataa sadarkaa lammaffaa isa jedhamutti qoodamee ilaalama. Primary headache and secondary headache har'aafani anan qabadhee isinii dhufee fi isinitti himuu barbaadu waa'ee ba'uu mataa bal'aadha. San keessaa primary headache yookaan immoo ba'uu mataa sadarkaa tokkoffaa kan irrattanidha kanan qabadhee dhiyaadhee jiru. Ba'uu mataa sadarkaa tokkoffaa jechuun ba'uu mataa kun mataa isaatiin dhukkuba akka ta'eettidha. Secondary headache jechuun ammoo ba'uu mataa kun mallattoo dhukkuba biraadha. Mallattoo dhukkuba biraadha. Ibsituu dhukkuba biraati jechuudha. Yeroo akkas ta'u mallattoo biraa dabalataan qabaata ba'uun mataa kun. Asirratti garuu primary headache kanarratti ba'uun mataa kun of danda'eetoo inniyyuu dhukkubbiidha jechuudha. Inni mataa isaa dhukkubbiidha. Innumtillee gosa qaba. Gosa isaatirraa gaafa kaanu tokko migraine headache kan jedhamu jira. Migraine headache kun primary headache kana keessaa sadarkaa lammaffaa irratti argamudha. Tokkoffaa irratti argamu bal'inaan kan argamu tension headache isa jedhamudha. Isatti aansee migraine headache isa jedhamudha kan bal'inaan argamu. Migraine headache kun gosa primary headache ta'ee warra kaan irraa primary headache kan biraa tension headache fi cluster headache dha. Warra kaan irraa garaagarummaa hanga tokko ni qaba. Innis garaagarummaa isaa migraine headache kun yeroo baay'ee fuula gara tokkooti dhukkubbiin mataa sun kallattii tokkoonidha kan nama dhukkubu. As well as ol deebisiisa fi garaa hammeechuu waan akkasii kana dabalataan qabaata. Cluster headache immoo mooroof kallattii tokko ta'ee ija kara tokkootitti gadi waraana. Ija kara tokkootitti kan inni gadi waraanu. Tension headache immoo karaa lamaaniin ta'ee mataa akka walitti harkisuutitti dhukkubbiin sun itti dhagahamu. Garaagarummaan isaanii gabaabaan isa sanii. Migraine headache kana maaliif namni tokko migraine headache qabaata kan jedhu waan asirratti isin hubachiisuu barbaadu jira. Namni kamiyyuu namni hundi migraine headache qabu. Nama muraasa irrattidha migraine headache kun kan jiraatu. Inni sun maalidha? Sammuun bireeniin nama dhukkuba kana qabu baay'ee sensitiividha. Stimulaayi migraine kanatti kaasu sanitti baay'ee sensitiividha sammuun jara warra migraine headache qabu kana jechuudha. Migraine headache kana wantoonni kaasan baay'eedha. Yeroo wantoota migraine headache kaasan yookaan triggers warra jedhamu kanatti yeroo namni kun saaxilamu namni kun headache yookaan ba'uu mataa migraine headache jedhamu kana qabaata jechuudha. Wantoonni kaasan sun maalidha? Tokko light source ifa aduu stress yookaan dhiphina adda addaa
akkasumallee ala qilleensa jijjiirama qilleensaa environmental jijjiirama qilleensaa foolii tokko tokkollee dubaroota keessatti immoo hormonal change yeroo marsaa laguu sababa jijjiirama hormoonitiif jecha dubaroonni illee ni qabaatu. Migraine headache kana parsantii guddaan isaa dubaroota irrattidha. Naannoo parsantii 15 dubara irratti baay'ata. Dhiirota irratti naannoo parsantii 16ti. So baay'inaan inni affeektu godhu dubaroota jechuudha. Caalatti numaa yeroo marsaa laguufaa dubaroonni migraine headache qaban yeroo marsaa laguu isaanitti dhufu dhukkubbiin mataa kun baay'ee isaan rakkisaa jechuudha. Kanaaf migraine headache namni tokko nan qaba moo hin qabu jedhee adda baasuudhaaf wantoota inni guutuu qabantu jira. Tokkoffaa dhukkubbiin mataa sun kallattii tokko qofaan ta'uu qaba. Kallattii tokko qofaan. Karaa lamaan kan dhukkubu taanaan sun migraine miti. Kallattii tokko. Lammaffaa dhukkubbiin mataa sun ol deebisaa yookaan immoo garaa hammeechaa wajjiniin jiraachuu qaba. Kana lamaan qabaatee yoo namni sun ifa kan sodaatu ta'e fotofobiyaa or fonofoobiyaa jedhamu jira. Ifa sodaachuu yookaan immoo sagalee sodaachuu jara kana kan qabu yoo ta'ee fi dhukkubbiin mataa kun immoo sama giddugaleessaa hanga cimaa kan ta'u yoo ta'e akkasumas kan itti deddeebi'u yoo ta'e namni kun migraine headache qaba jedhama jechuudha. Dhukkubbiin akka kanaa migraine headache dha jechuudha. Migraine headache kun usually familial irreedha. Maatii keessa namni jiru yoo jiraate carraa namni sun migraine headache dhaan qabamu nama kaan caalaa ni bal'ata. Migraine headache kun usually sa'aatii 4 haga sa'aatii 72 kan inni turu ati booda ni deddeebi'a jechuudha. Namatti deddeebi'a. Kanaaf migraine headache dhaan maal gochuu qabna? Tokko wantoota nutti kaasassan adda baafachuu maal gochuu qabna? Wantoota nutti kaasassan adda baafachuudha. Isa san kan namatti tarii kan itti kaasu gargar ta'uu waan danda'uuf isa nutti kaasu san qulqullinaan adda baafannee waan sanirraa of eeguudha jechuudhaan biraa regular exercise gochuu. Regular exercise gaafa goonu sunillee migraine biraa regular exercise dha. Inni biraa healthy diet. Nyaata fayya qabeessa jedhaman san fayyadamu jechuudha. So kanaan ta'ee kana goone yoo migraine headache keenya kana ittisuu dadhabne wal'aansa fudhachuudha. Wal'aansi sun yoo dhukkubbiin sun giddu galeessa ta'e qorichoota xiqqaadhuma antiveeni adda addaan akka parastamoolii fa'aa fudhachuudha. Yoo saniin illee kan didu ta'e immoo non steroidal anti-inflammatory drug kan jedhaman akka ibuprofenii, naproxen jedhaman qorichoota akkasii kana fudhachuudha. Mooroof garuu ofii fudhachuurra deemanii tarii namni sun migraine headache qabaachuu isaa bareellee yoo fudhate gaariidha. Ofii deemee akkasii fudhachuurra mana wal'aansaa deemee yoo ilaalame gaariidha. Migraine headache hanganoon isiniin jedhe isa biraa tension headache isinii darba. Tension headache kun migraine headache kanarraa adda godhu tokkoffaa kallattii lamaaniin bilateral yookaan kallattii lamaaniidha kan nutti dhaga'amu dhukkubbiin kun. Inni biraa hanjara adda godhu mallattoolee dabalataa hin qaban. Mallattoolee dabalataa kan akka ol deebisiisaa fi garaa hammeechuu maal kana tension headache kun hin qabu jechuudha akka migraine headacheetti. Kanaaf isa sanaan adda bahaa jechuudha. Inni sadaffaan cluster headache. Cluster headache jedhama. Cluster headache kun tokko akkuma dura isin jedhe karaa tokko qofaa. Inni addatti ittiin beekamu tokkoffaa irratti retroorbital pain jedhamu kan ija tokko ija bitaa yookaan ija mirgaatitti filee gadi waraanaa jechuudha. Ijatti gadi waraanaa. Retroorbital pain yookaan immoo dhukkubbii gara ija
ija tokkotti gadi waraana. Inni biraa periodicity kan jedhamu. Periodicity jechuun dhukkubbiin mataa cluster headache kun periodikiidha. Fakkeenya sa'aatii 3tti halkan sa'a 3tti natti kaa'u yoo ta'e borus sa'a 3 iftaan yeroo ka'u kamittuu more naannoo sa'a 3tti itti ka'a jechuudha. Dhukkubbiin kun periodicity jedhama. Isa kana yoo ta'e kana wagarre more headache keenya kun kan karaa ija tokkotti kan waraanuu fi sa'aatii dhaabbataatti kan nutti ka'u yoo ta'e dhukkubbiin kun cluster headache jennaani. Inni biraa cluster headache kun xiqqoo siviiriidha. Jara kaan caala hammaataadha. Quality of life keenya irraa affect gochuu danda'a. Hojii keenya irraa illee hanga nu hambisuutti deemuu danda'a. Saniif more it is better warra kaan caala yoo mallattoo kana namni tokko ofirratti arge more cluster headache ta'uu danda'a waan ta'eef wal'aansa yoo argate gaariidha. So akkuma garaattu jarri primary headache jedhaman kun tokko hin deddeebi'u. Lammaffaa immoo baay'ee waan nama yaachisu dabarsanii nama kennanii waan hangas mara yookaan immoo dhukkubbii biraatitti wanti geeddaramu hin jiru. Just dhukkubbiidhumaa fi dhukkubbiin namatti yoo dhaga'amu quality jireenya namaa jeeqaa hojii namaatillee hin disturbu godha. Sanuma malee hangas mara waan nama yaaddessu hin qabu. Wantoota nama hamma tokko wanta kana nutti kaasurraa of eegudha. Kanadha primary headache yeroo ta'anitti secondary headache yookaan immoo bowwuu mataa mallattoo dhukkuboota biraa ta'anii fi bowwuu mataa kun immoo yoo maal ta'e mallattoo naasisoo bowwuu mataa kan jedhamanii fi yoo maal ta'e hatattamaan gara mana yaalaa deemuu qabna kan jedhan irratti mata duree ta'an irrattan qabadhee isinii dhiyaadha. Har'aaf kanuma wanti jiru. Dhumarratti YouTube channel keenya subscribe gochuun dagatina. Fayyaa ta'aa nagaa ta'aa.